Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Ibsaan jedhama. Egaa kaarra sagantaa haaraa walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya kanarraa irratti dhiironni walqunnamtii saalaa erga geessanii yookaan erga fixanii booda maal godhuu qabanii kan jedhu kan ilaallu ta'a. Sagantaa keenya kan darban irratti walqunnamtii saalaa dura maal godhuu akka qabdan qabxiilee garaagaraa kaasuudhaan irratti haasofnee jirra. Sagantaa keenya kanarraa irratti immoo erga walqunnamtii saalaa gootanii fixanii booda maaltu itti aanaa, maal godhuu qabna, isteeppiin itti aanu maali kan jedhu kan ilaallu ta'a. Shamarree taatanii sagantaa kana kan daawwataa jirtan yoo jiraattan jaallee keessaniif yookaan abbaa manaa keessaniif sheer godhuudhaan barnoota irraa argachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo chaanaala kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun yaada kamuu yookaan immoo gaaffii kan qabaattan yoo ta'e koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Egaa akka dhiirri tokko walqunnamtii saalaa erga geesse inni dura wanti inni godhuu qabu qaama dhiqachuudha. Yeroo hedduu erga walqunnamtii saalaa goonee fixnee booda shamarrantu gara mana fincaanii dhaquudhaan yeroo dhiqatan yeroo of qulqulleessan kan arginu shamarranii. Dhiironni immoo yeroo hedduu ofirra tursiisuudhaan sa'aatii muraasaaf yookaan immoo dhiironni tokko tokko immoo itti buluudhaan yookaan immoo kan itti oolanis ni jiru. Guyyaa 2 guyyaa 3 osoo qaama hin dhiqatin dhiironni oolanis baay'eedha. Kun immoo fooliin garaagaraa qaama keenya irratti gogaa keenya irratti akka uumamu taasisaa. Keessattuu erga walqunnamtii goonee sa'aatii hedduudhaaf kan turre yoo ta'e foolii hamaadhaaf akkasuma immoo shurufkaan keenya hafuurri keenya akka hamaa ta'uu godhuu danda'a. Kanaaf keessattuu gara qaama saalaa keenyaa naannoolee qaama saalaa keenyaa sirriitti qulqulleessuun barbaachisaa fi dagatamuu hin qabu. Yeroo hedduu dhiironni walqunnamtii saalaa dura qaama dhiqachuu akkanuma immoo of qulqulleessuuf yeroo rakkatan kan arginu walqunnamtii saalaa dura. Erga walqunnamtii saalaa godhanii booda immoo yeroo hedduu qaama dhiqachuuf akkasuma immoo of qulqulleessuuf baay'ee hin barbaadanii. Garuu kun immoo saayid effeektiin isaa cimaadha. Yeroo booda hammaachaa kan deemuu fi foolii keenya irratti keessattuu foolii naannawa qaama saalaa keenyaa jiru jijjiiruu fi hammeessuu waan danda'uuf dhiironni walqunnamtii saalaa akkuma gootaniin daddaffiidhaan dhiqachuun barbaachisaa fi murteessaadha. Inni lammaffaan fincaa'uudha. Kun maali? Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatutti dhiirri tokko akkuma beekamu ni jigsa. Ispermiin sun immoo qaama saalaa isaa keessatti ni hafa. Yeroo jigsutti guutumaan guututti wanti kun qaama saalaa isaa keessaa ni baha jechuu miti. Hammi xiqqoo taate qaama saalaa isaa keessatti ni hafti. Yeroo kanatti immoo haalli isin itti baasuu dandeettan fincaan kun ujummoo qaama saalaa keenyaa qulqulleessuudhaan nu keessaa waan bahuuf ispermii kanas xaraguudhaan qaama saalaa keenyaa keessaa baasuudhaaf baay'ee nu gargaara. Kanaaf erga walqunnamtii saalaa gootanii booda daddaffiidhaan yeroo qaama dhiqattan yeroo sana fincaa keessanis wajji fincaa'uun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Yoo kan tursiisan taate osoo hin dhiqatin yookaan immoo osoo hin fincaaniin kan turtan yoo ta'e wanti kun infekshinii isinitti ta'uu danda'a. Dhiironni tokko tokkos yeroo hedduu sagantaa keenya kan dabre irratti shamarran qaama saalaa keenya baay'ee nu gubaa jechuudhaan gaaffii na gaafattaniif viidiyoo isiniif hojjedhee ture. Viidiyoo sana irratti dhiironni hedduun qaamni saalaa keenya yeroo fincoofnu nu gubaa jechuudhaan na gaafatanii turanii. Sababbii isaa keessaa inni duraa immoo erga walqunnamtii saalaa gootanii fixanii booda osoo dhiqatuu dhabuu akkasuma immoo ispermiin sun qaama saalaa keessan keessa akka turu yookaan immoo isin wajjin namni tokko akkasumatti rafa. Osoo hin dhiqatin, osoo hin fincaaniin, osoo ispermii san of keessaa hin qulqulleessin haaluma saniin rafa. Yeroo sun immoo ispermiin sun infekshiniitti jijjiiramuu waan danda'uuf yeroo fincooftan isin gubuu fi dhibeelee garaagaraaf isin saaxiluu waan danda'uuf fincaaniin qaama saalaa keessan qulqulleessuun barbaachisaadha.
Inni biraa immoo qulqullina bakka keessa jirtanii eeguudha. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa koondoomiin kan guutan yoo ta'e koondoomii san of biraa fageessuu qabdu. Dhiirri tokko yeroo walqunnamtii saalaa godhee fixee booda koondoomii of biratti kan argu yoo ta'e yookaan immoo erga jiksee booda yeroo jiksutti ispermiin isaa sun hansoolaa yookaan immoo bakka inni irra ciisu san kan tuqu yoo ta'e akkasuma immoo wantoota akkasii kana of duraa fageessuudha. Isheen kanaa yoo akkasii gargaartu ta'e waan bareedaadha. Yookaan immoo atumti of jalaa fageessuu qabda. Kun maali? Fedhii kee si keessatti ajjeesa. Yeroo koondoomii sana agartutti jiksitillee yoo ta'e ispermii kee kan agartu yoo ta'e yookaan immoo jiidha ispermii keetii kan xuuxu yoo ta'e qaama kee kan si tuqu yoo ta'e fedhiin ati walqunnamtii saalaatiif qabdu yookaan immoo akkuma beekamu jaalleewwan lamaan walqunnamtii saalaa guyyatti yeroo lamaa ol raawwatuu ni danda'u. Yeroo lama yeroo sadii raawwatuu ni danda'u. Namoonni tokko tokko immoo keessattuu biyya keenyatti yeroo tokkaa ol irra deebi'anii walqunnamtii saalaa godhuun kan baratame miti. Sababbii isaa keessaa inni tokko sababbii kana qulqullina naannoo irra jirtanii qulqullina qaama keessanii akkuma walqunnamtii saalaa gootanii fixxaniin booda isin lachuu shaaworii seenuu, qaama dhiqachuu, foolii bareedaa qaamni keessan akka qabaatu gochuu, bakki isin irra ciistan, sireen isin irra ciistan, hansoolaa isaa jijjiiruu, akkasuma immoo foolii manaa jijjiiruudhaan yoo kan ciiftan ta'e na amanaa 100% fedhiin keessan lammata, sadaffaa, afuraffaa jedha deemuu danda'a. Kanaaf dhiironni jaalleen keessan kan isin gargaarre yoo ta'e isinummaan waan kana godhuudhaan fedhiin keessan akka isin keessatti hin duune godhuuf of gargaaruu qabdu. Inni biraa immoo nyaata. Dhiirri tokko erga walqunnamtii saalaa godhee booda nyaata nyaachuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Sababbiin isaa immoo kaalooriin yeroo walqunnamtii saalaa goonu nuti gubnu kaaloorii atileetonni gizee fiigan guban caala kan baay'atudha. Yeroo hedduu akka taphaattis yeroo jedhamu ni beektan yoo ta'e hin beeku. Nama qal'aa hedduu qal'aa ta'e yoo kan argitan taate walqunnamtii saalaa baay'is ta'e hirdhisi jedhamee yeroo qaldiin akkasii yeroo qalladamu agarra. Kana jechuun maali? Namni tokko nyaata gahaa ta'e osoo hin argatin walqunnamtii saalaa irra deddeebiin kan godhu yoo ta'e qaamni isaa baay'ee huqqatuu fi dadhabbiin humna dhabuun isatti dhagahamuu danda'a. Kanaaf dhiirri tokko walqunnamtii saalaa erga godhe daddaffiidhaan nyaata nyaachuun barbaachisaadha. Inni biraa maali? Gaaffii wal gaafatuudha. Kana jechuun maali? Gaaffii wal gaafatu yeroo jennu erga walqunnamtii saalaa gootanii fixxanii booda hammatuudhaan ishee ofitti qabuudhaan dhiironni akkuma beekamu yeroo walqunnamtii saalaa geessan booda of jibbuutu jira yookaan immoo xiqqoo of ifachuu dadhabbiinis waan itti dhagahamuuf yeroo hedduu hirribaaf qofa yookaan fiilingii akkasii qofa qabaata. Wanti kun immoo barbaachisaa miti. Jaalala keessan jidduutti qaawwa guddaa uumuu danda'a. Gaaffiin isin wal gaafattan yeroo hedduu shamarran dhiira gaafachuudhaaf saalfachuu yookaan immoo sodaachuu danda'u. Dhiirri yeroo gaafatus gaariidha jedhamee yaadama. Kanaaf immoo keessattuu gara kontekstii biyya keenyatti dhiirri tokko shamarree yeroo gaafatu akkasitti laaffataa jedhamee yaadama. Garuu isheenis akka nama baratetti yookaan ilaallu ta'e isheenis isa gaafachuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Garuu isheen kan sodaattu yoo ta'e yookaan immoo kan saalfattu yoo ta'e dhiirri tokko jaalli isaa maaltu hirdhatee maal godhuu qaba, akkamsi haa ta'u, akkamsi haa godhu, akkasuma ka isaatis akkasumatti itti himuu qaba. Akkana yoonaa taate pozishina kanaa yoonaa goote walqunnamtii saalaa dura akkana yoonaa goote yeroo walqunnamtii saalaa kun akkana yoonaa taate jedhuudhaan walitti himuun isheenis dhiirri tokko dafee jiksuu danda'a. Akkuma beekamu irra caalaan
irra caalaan dhiiraa parsantii 80-90 ol kan ta'an dafanii jiksuu abbaa manaa keetitti yookaan immoo jaallee keetitti akkana naa godhi akkas naa ta'ii jechuudha. Walitti himuun, haasa'uun, gaaffii wal gaafachuun, yaada wal jijjiiruun barbaachisaadha. Dhiirris erga walqunnamtii saalaa godhee booda gurri isaas onneen isaas banama. Kanaafuu shamarranis yeroo kana eeguudhaan erga walqunnamtii saalaa gootanii fixanii booda wal hammattanii ciisuudhaan ani akkana fedhii koo hin fixannee osoo hin fixatin turee jira, yeroo dheeraaf fedhii kiyya fixachuu hin dandeenye, kanaaf akkana yoonaa goote jedhuudhaan itti himuu ni dandeessu. Akkuma beekamu dhiirri tokko walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatin yeroo dheeraaf kan ture yoo ta'e, torbaan tokkoof ji'a tokkoof kan ture yoo ta'e dafee jiksuu danda'a. Uumamaanis dhiirri fayyaa guutuu qabu tokko walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatin ispermiin kun yoo kan isa keessa turu taate walqunnamtii saalaa yeroo raawwatutti jalqabaaf yeroo raawwatutti dafee jiksuu danda'a akkuma beekamu. Kanaaf immoo shamarreen takka dhiira tokko wajjin walqunnamtii saalaa yeroo raawwattutti isaaf obsuu qabdi. Sababbiin isaa maali? Zuurii duraa kana dafee jiksuu danda'a. Daqiiqaa 30, daqiiqaa 15 booda, sa'aatii 1, sa'aatii 2 booda marsaa lammataaf walqunnamtii saalaa godhuu ni dandeessu. Kanaaf of qulqulleessatanii, qaama keessan qulqulleessatanii, bakka walqunnamtii saalaa itti gootan san qulqulleessitanii yeroo lammataaf wal hammattanii haasawaa kan ciisan yoo ta'e fedhiin keessan dafee kaka'uu danda'a. Keessattuu fedhiin dhiiraa kaka'uuf daqiiqaa 10, daqiiqaan 5 isa gaha. Poozishinii bareedaa walqunnamtii saalaa eega godhee booda haa jennu walqunnamtii saalaa yeroo godhutti daqiiqaa 2, daqiiqaa 3 keessatti xumuree haa jennu. Yeroo kanatti ati maal gootaa? Kaateetiin bakka qaama keessan shaaworii seentanii dhiqattanii, juusii yoo jiraate juusii dhugee, nyaanni yoo jiraate nyaata nyaatee bakka irra ciistan san qulqulleessuudhaan ciistanii haasa'uu wal tuttuqaa yookaan haasa'uu hin taate dhibbatti fedhiin dhiiraa daqiiqaa muraasa keessatti irra deebi'ee ka'uu danda'a. Yeroo kanatti immoo dura waan jiksee jiruuf lammata yeroo deebi'u yeroo dheeraadhaaf daqiiqaa 15, daqiiqaa 30, sa'aatii tokkoofis ta'uu danda'a. Sanaa olas turuu danda'a. Yeroo kanatti fedhii kee hamma feetee si fixachiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiirris ta'ee shamarreen waan kana irratti jajjabaattuun barbaachisaadha. Akkasuma immoo yeroo wajji haasawtanitti shamarreen tokko maal gooti? Jaalli ishee wajjin yeroo walitti dhufanitti yookaan immoo yeroo walii baallamanii wal arganitti jiinsii ishee qabu, huccuu ishee qabu, huccuu baasuufis ishee tuquufis hin tolle uffattee dhufti. Yeroo kanatti immoo innis ishee tuquudhaaf akkasuma immoo yeroo walqunnamtii saalaa barbaadu yeroo itti dhagahamutti huccuu sana isheerraa baasuudhaaf yeroo rakkatu argama. Shamarreenis isa tuttuquudhaaf jiinsii isa qabu, huccuu furdaa jaakeetii uffatee kan dhufu yoo ta'e qaama isaa tuquudhaaf ho'a qaama isaa argatuudhaaf isheetti hin tolu. Kana haasa'uudhaan uffata akkanaa silaa uffattee, bijaamaa silaa uffattee, qunxaa silaa uffattee, utuuttaa akkas jettanii waan isin akka isheen uffattu barbaaddu ishee wajjin himuudhaan, isheenis waan isin barbaaddu si wajjin himuudhaan, sitti himuudhaan, waliin haasa'uudhaan waan barbaaddan fedhiin dhiiraa akka dabalu godhuu ni dandeenya. Kanaaf dhiironni walqunnamtii saalaa erga raawwatanii booda, erga xumuranii booda fedhiin isaanii lammata akka ka'uuf wantoota kanneen godhuun isaan barbaachisaa. Akkasuma immoo fayyaa keessaniifis qaama keessaniifis baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa irratti xumuree jira. Gaaffii kamuu yookaan gabaabattee koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Gaaffii keessan niif deebii nan kenna. Akkasuma chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, share akkasuma immoo koomentii godhuudhaan waan hojii turtaniif galatoomaa jecha fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.